Kunoo har'a akkuma argitan waan isaan nutti himne Osheenii kanaa fi Najuunii diikoorii hojjechuu deemuu hennaa akkasuma immoo keeteringiidha jechuudha. Wanta barbaachisu meeshaalee barbaachisu qopheeffannee jirra. Margallee lafa afna jennee kunuunsa kana finnee jirra. Inni kana argaa jirtu. Waan ajaa'iba hojjechuu deemne jechuudha. Osheenii dhimma isaallee waan natti min qabu atamtamaan koottu diikoorii naa hojjedhu naan jedhee halkanis waan natti min qabu sa'aatii natti misanis wanti inni kana jedhee jala sararee natti min jiru garuu akkuma sila ajajuma gubbaarraa gad dhufee waan jedhan kanan jira mire ajajuma gubbaarraa gad dhufee dhaamuma kana ariitiidhaan koottu naan jedhee ariitiidhaan anis ka'een gara mana jireenya isaa deeme sana booda hojjechuutti kaane jechuudha. Kuni akkuma argitan kun meeshaalee hundi isaayyuu fiteen jira waan barbaachisu. Kunniin meeshaalee diikooriiti hundi isaanii jechuudha. Tarii gaafa alaa galtaniin beekamuuti. Namoonni heerumtan yookaan immoo warri fuutan akka nu dubbistanii isiniin jenna. Najuun sirrii dandeessi waan kana anillee jaluun fiigeen sibiilumas ta'uu qaqqabaa fi kanaaf dawwalaa jenna. Kun akkuma argitan hojii eegalee jira waa tokko si gargaaree inni ijaasii rakkisaa ture yaadii kana hin dandeettu ati hin beektu jedhee teessoo harkaa fuudhuudhaaf asii achi fiigee kana fuudha sibiila kana baadhee lakki kanallee kanaafillee koo barachuu qabda naan jettee ani bar sartifikeetii qaba naan jettee na jiru jechuudha. Farda dhorkaa turte san booda hindi deemee jibbaachisee sibiila fuudhee teessoo fuudhee kana fuudha kaan fuudha asutaalee achutaalee waan hunda isaayyuu akkuma argitan jechuudha. Haadha minatiin jalaan dadhabuun qabdu jedhee si gargaaruu qaba jedhee qe'ee namaan jedhinaan jettee afaan keessa na dhabuuf gadheechuu fi narkutuudhaaf natti deemtee naan jalaa gad jedhee. Hiriyaa isiitii tan wajjin jirtu ture lechuu gobaziin hojjetti isiilleen akki isiyyuu isin hundi keessan nu taa'anatu hojjeta adduma kiyyee asii taalee maal beelee ture illee ofillee waa tokko nyaanne isinitti garagalee isinitti agarsiisne malee fuuraan narraa citee jechuudha akka sibiiluma lamaa sadiin kana waan fuudheef jechuudha. Sanboodin inni jibbaachise bakka qabaanne dadhabdee zarraafa kakii zarraaf jedhee akka warra keenya ollaa keenyaatti jechuudha jedhee maal waraanuma harkatti hin qabatin malee adawaa lammaffaas biratti uumee ture sanbooda akka kunoo itti fufee jira hojiin keenya. Duduka kwa Amma mukul aku malah jadi sibil kun kisah nabi di hinar kisah aja kabar yang tidak dia namanya kisah bahasa ini gudda kabar hinar kisah kutu himbau sibil barakan ali afan bahasa itu fakati bau di dia har kisah ini dia pusat jadi pusat nas berarti tidak menang jadi najum jadi semua Quran sekarang udah Quran lebih bilang tuh jadi semua yang kali kisah wan kudu oh ada furan kisah ini bau di kisah bahasa kisah bau di dia sana di udah akka gede kamera ada sih semua dia kisah kita nih tinggal kamera ada sih kisah bahasa sunja. Hayyee kabajamtoota hordoftoota wabiitii bakkaam nagaa jirtanii kun har'a haadha manaa keenya Najuu wajjin diikoorii hojjechaa jira jechuudha. Asitti haasa'e. Maalirra buusna turre? Kunoo al-saffaa wada kun? Akan punya kuat kabar ni, akan kuat kabar ni, jadi mana marah kita kita tar. Mana mamu lagi? Nanti coba kawan bisa. Nama mesha berbuat ni juga? Surprise! Itu dia. Surprise! Surprise! Ini mulai ini. Ini bawa zakat dah. Kesabaran. Karena semua kerja mas. Surprise! Kada dong data. Hai kabajamtoota hordoftoota wabiitii
Kun amma diikoorillee galee jira. Alhamdulillah. Cheekii fuudhuuni haadha manaa fuudhuuni qamaxxamii baay'ee qaba jechuudha. Amma kunoo yaaju bakka wattiri ይቀመጣል እዚህ በቃ እኔ ከላይ ይወጣል ያረጋሉ እንዳትወጥሽ ሰው ይደር كم لقى جرتو كم جمتو توقفتو تكليم يا قاكوني وابي تيوب يداچو داو جي گلي يقولوا أكاسي جلهم سكون حيي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو توردفتو تا وبي تيوب أكم لقى جرتو فياكي سنيكاتي حراس فيديو براك أبني دي بني جرى فيديون برايسن قبتني افتا مالي نون جچو دندسو يغا كنو هذا منافيا يفتدري نجات وجينيش اجي سرا لاي سلك قطري هنا كان من سجنج واسا اچلا egaa kanaaf ishee wajjin jechuudha amma diikoorii hojjechuu irratti argamna gara hojii seenee jira jechuudha egaa kanaaf waanuma dandeenyu jechuudha waanuma qabnuuni kana dura isinii kaasnee turre yaadatta yoo ta'e maasaa otoo qonforaa jirru moo boqqolloo keessa turre sikar maal keessa boqqolloo keessa turre jechuudha akka isiin diikoorii hojjettu jechuudha akkasii diikoorii hojjettu isinitti meel ture jechuudha suuta walii kada kuusa sanir inda bartamne inda barame qoylaan yaa falma san suutu manda basi liftali shani sibanu ayye indu wala na yazas shi egaa deebiyaas asbiraa dhufee jira jechuudha akkuma jalqaba isinii kaasee namni araaramuu qaba kan Kootu koyin qaayxaa hojii hojjennaa deebi. Afacha kanaafi nama araarsuu qabna jechuudha. Kanaaf jechuudha kunoo diikoorii hojjechaa jira haala ajaa'ibaatiin jechuudha. Irra deebisaadhaan jechuudha. Daa'imallee argatanii jiranii waan jiru kanuma wajjin ilaallu ta'a wajjin turaa isiniin jenna hordoftoota kabajamtoota walitti. Esti. Zimba. Sibiilli dhara godha. Sibiila kana jechuun fatiyaa jechuun danda'ama. Akka uummanni kun walitti hin araaramneef kun haasaan gochaa jira. Baiklah pasti nama. Aku margite. Kedua jadi baik itu konek tu lagaru. Kan begini kisah gini nama jadi nama mufacisa. Anda memufati wujud Abu Siti nama harga kelu mitiani. Ingkap sah inde magara fudurat aku mau gode jolle kana ulit tu dia kana. Jika nak sujud dia galmani gaya cuda untuk murah. Harga wan wujud kamu mundu wujud dia mana wujud ni ada ganti. Simberang gaut tina wujud turah. አይደለም ከነለ ያዲጉ ደካ ጊዜ ያምን ግዴታ አይደለም እኔ ፈልጌው ነው ከለሩ ምን አይነት ያሰብሽ ማቀሩ ይሄ ነች
ነጫለ እንደዛው ሶስት ነው እንዴ? ፋንቺ ኪስ ይሩማል ሶስት ነው ነው አራራ እኔ ሌላ ነገር ነው ማላፊት ነው ወቢያን ተፈተናል አንድ ሶስት አራት ስድስት ነው ያወጣለው ካላንቺ አይ ኮኒ ወርካ ሻንት ኩሊታ ከበጀምቱ ተወርዶፍተ ተገኘ ኩኖ አስብረገኘ ጅራ ጥሙራይ ሳምቦ ባየ ማይፋጀ ጅራ ላበላቦኛለሁ እንደምታዩ እጅ ቆሽሿል በጣም እንግዲህ ምን ነው ደፍቃ ኪያ ይላላዳ ባየ ሙጃጃ ባው ጀደ ያዳ ከነዱራ ዋና ተናኖ ጀደ ያደም ቤኩ ዋንድን ኪላ ባይዘ እና እንሸቀለና ድርቀማ አይችል ከናፍ ንዱ ከበዋ ሪዛልት ይሳሞ ሲንተገስሽ ነው ጥሙራታ አይነት ሲገዝ አሲበል በልጁ ከን ይግባ ሲቀቡ ተፈንሱሉ انت خبر بك لا سينا سوق وقتك ማለት እንበረታ ባይ ለዚህ ከዚህ ከኔ ጋር ጀመረች ዲኮ አኑ ኮኖ ከነመት በረቴ ማይልፍ ነገር የለም ሀርክስ ደግ ወይስ አውጣው ምን ይቀዳል አውጣው በለቱ ነው ተሰራ በቃ ማን ተው ቆይ
ከታች ማንሻው አለ። እሺ እሺ Hojii asii kennu maqasee akkana amma hin jedhe moo itti galchisiin jedhe hodhu kan kun yoo baadii keessa kan dide asii akka dhibbaadha. kabajamtoota hordoftoota እንደት ናችሁ? ደህና ናችሁ? hin dadhabe bitanii zaman እየሰራ እንዳለ ብታይ hojii dhaabe sunillee ካሜራማን እንግዲህ እዚህ ጋር ደርሰናል። ውድ ተመልካቾቻችን በአማርኛ ነው ያወራሁት። እዚህ ጋር ደርሰናል። ሪዛልቱ እንዳያችሁ አያምር ስራችን ፏ ብለዋል አይደለ? ስለዚህ ገቲ መሰል ባዳን ገቲ መጥቃዳን ሰምቶ ጀኑ አመሌ ዋነ ፌት ጅራ ወጥሻ ምን ያፊ ጅራ ይሳሰኝ ሰንት ወይ ደክሟል ለቆት Hayyee kunoo kabajamtoota hordoftoota WBTV kanarraa geenyee jira jechuudha. Kuni bu'aa dadhabbii isiiti. Dadhabbii baay'ee keessaatti kan isin hojjechaa turte. Daa'ima cimtuudha. Namoonni diikoorii hojjechiisuu barbaadan jechuudha. Baay'een keessanii jetteedha normaalii dhiifamas naa godhaadha. Shamarri biyya alaa gaafa deemtu jedhan ijoolleen biyya alaa kuni kaayyoo lama sadii qabu jedhan. Kaayyoon lama sadii isaan qaban kuni inni jalqabaati. maatii isaanii gargaaruudha. Erga maatii isaanii gargaaranii xumuranii booda mana ijaarrachuudha. Erga mana ijaarratanii immoo abbaa warraa barbaadatanii yookaan nama jaallatan wayititti heerumuudha jedhan naaf kolchaa. Galee kan baratu sin dhabu hojii biraas kan hojjetamu hin dhabamu jechuudha. Iddoon keessan hojjettan nan beekaa garuu gaafa hojiiwwan akkanaa kana barbaadan as biraas kunoo akkuma argitan jechuudha. Keeteringis bareechinee hojjenna bifa kana caaluun kanaa olitti haala bareedaa ta'een isinii hojjenna jechuudha. hojiiwwan barbaachisan kamiyyuu waan barbaadan kamuu diikoorii akkuma argitanii kunoo kaameramaan bareechisaa agarsiisi. Isheen kuni ariitiidhaan waan hojjetamteedha jechuudha. Diikooriin kun guddama keessa taaneeti kan nuti hojjenne dafnee sagantaa ammaa kanaaf qaqqabu qaba jenneeti kan nuti hojjenne jechuudha. Dabree immoo kun akkuma as biratti argitanii isa kanaas kan hojjetu maatii maboodha jechuudha. Firuma kiyya haadha manaa obboleessa kiyyaati jechuudha. Isa kana kan hojjettu immoo haadha manaa kiyyadha. Obboleettiin kiyya kan biraa immoo uffata guyyaa darbe argitan jechuudha. Sagantaa kiyya irratti fayyadamne san hunda isaatu jechuudha. Isheedha kan nu hojjette. Kanaaf iddoo hundaayyuu waan silaatii misirroota akka hin barbaachise jedhamee yaadamu hunda nu biraa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf haloo jechuu qofa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keenya isinii kenna. Galtanii gaafa heerumuu barbaadan Boolee Eerpoortii irraa eegalee hanga galtanii mana keessan geessanitti deelivariis dabalatee jechuudha.
meeshaalee achi fiddanii dhuftan maaliin feenee gallaa hattuu magaalaa san keessanii baay'atti saamtonni baay'atanii ijoollee afaan keenya hin beeknetu baay'ata deliveries jabeessinee isinii hojjanna hanga mana keessanitti meeshaan keessan osoo asii achi hin ta'in gara manaa isinii geessina jechuudha waan hundaa hin hojjanna jechuu barbaadeeti. Thank you.